Ashama harka fuunii daawwattoota YouTube Saaq Zeenoo jalatti argamtan hundi keessan. Egaa galgala kana maaltu viidiyoon hojjechiise kan jedhuu fi deebiin qaba. Miira guddaa keessa galeetiin jira. Aarii guddaa onnachiisaa guddaa keessa galeetiin jira. Viidiyoo sooshaal miidiyaa irratti naanna'aa jiru akkuma argitan yoo ta'e jedha jechuudha. Erga viidiyoo sana argee sammuun kan qollee sirrii dalaguna didee jechuudha. Sirna akkamii keessa jirra, bara akkamii keessa jirra, ilmoo namaa lafa ofii irratti, lafa isaa irratti fayyaadhaan osoo lubbuudhaan jiru ibiddatti qabsiisanii gubuu jechuun maal akka ta'e bara kam keessa akka jirru dhugaa naagaluu hin dinne jechuudha. Sirna jaraa kanaan dura kitaabarraa dubbisnu jechuudha. Seenaadhaa dhageenyu. Harka muraaf arma muraa aanolee sanatu jennu jechuudha. Kan sana caalu jaarraa 21ffaa kana keessa ijaan arguu keessatti wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Keessatti mootummaa maqaa Oromootiin aangoo qabatee jiru kana keessatti uummanni Oromoo lafa isaa irratti qe'ee isaa irratti ibiddaan osoo lubbuudhaan jiru qabeenyi isaa gubame, maatiin isaa barbadeeffame, osoo lubbuudhaan jiru harkaaf miilli xaxame ibidda keessa buufame jechuudha. Viidiyoo kana laaluudhaaf sirni YouTube'tis illee sooshaal miidiyaa adda addaas illee nama adaba. Baay'ee garaa nama. Mee jechoota isaan waan kana hojjetaa guban mee dhaggeeffadhaa mee. Jamro Amadin Kursatani Karande Mani Kufu Balmara Malalani Birambar Bani Ukti Toko Winara Male Kumango Bahu Ilmi Namas Kutawal Kunan Birisam Bahu Muda Mudin Kursatani Karande Mani Kufubalani berandang bani, bukti toko winara male kobambo bau, ilmi nama sutangan konan belisambau. Biyya isaarratti osoo lubbuun baasanii gubanii illee haa ta'u osoo inni fayyaadhaan jiru osoo inni keessaa gangalatu osoo lubbuun jiru harkaaf miila hidhanii ibidda keessa cidii waan adda addaa qoraan geessanii ilmi namaa akkasumaaf akka garaa jabaata kan jala kanaa daangaa darbaadha. Biyya mootummaan jiru keessatti maqaadhaan mootummaadha jedhee biyya hoogganu kana keessatti lubbuun namaa lafa isaarratti qabeenya isaarratti akkas osoo gubamu kun maal jechuudha? Salphina uummata Oromoo hundaati barkuun. Salphina Wallaggaa qofa miti kun. Salphina Harargee qofa miti kun. Salphina Jimmaa qofa miti, salphina Shawaa qofa miti kun. Salphina uummata Oromoo, salphina sabaaf sablammii Itoophiyaa guutuu. Uummata bineensa. Uummata osoo namni lubbuudhaan jiru fajjaa fuuldura namaatti. Kana ani isa gubataa jiru ijaan argee har'aan kan hin qabu. Dhaabbadhee gubuun. Hanga kana ituu garaaraaf ituu ofitti qabnu ituu waa meeqa jirru. Jecha nama markaaba. Kun kan viidiyoodhaan mul'ate yaa jiran. Kun kan viidiyoodhaan mul'ate yaa jiran. Kan viidiyoodhaan hin mul'ati meeqatu jira. Kan guyyaa guyyaatti haadhaaf abbaa jalaa ilmoo 5-6 fuudhanii gubanii ajjeesaa jiran meeqatu jira. Jarri guyyaa akka tokkoon qaban waan Oromoo ta'aniif waan lafa magariituu qabanuuf lafa isaanii irratti osoo baqattoota ta'anii ofii isaaniitii achi dhaqanii lafa jaraa irratti gubamanii rakkoon qabu. Inni nuyi seerri biyya kan seerri biyya sana hin ayyamu.
Oromoo kana ilaalaa maal jennee teenya sooshaal miidiyaa irratti qofitti iyyuudhaan nuti qabsoon keenya. Hamma yoomiitti qe'ee dhufanii nu gubaa. Sirna durii sana caalaa sirni amma jaarraa 21ffaa kana keessa wanta akka kanaa uumamuu jechuun salphina caaluudha. Kun an Oromoodha jedhanii falmatu. Mudaa mudhiin dhukkubsatanii karaan deemanii gufuu balbala kalaalanii bira darbanii mukti tokko winaara malee qofaan boba'u ilmi namaas kutaan wal qonnaan milisan ba'u. Ergan viidiyoocha sanan argee waa tokko sammuu koo sirriin hojjetaa ture. Wanti as keessa yaa uummata Oromoo salphinni hadha waggaa 3 ol caaleera. Bara wayyaanee keessa akka salphannee hin beeku. Bara wayyaanee keessa lafa keenya irratti akkas gubamnee hin beeku. Bara wayyaanee keessa akka kana salphina caalu keessa galleeta kan beeku. Wallahi billahi siicheti tokkoon keenya mana irra deemanii yoo amma waan kana hin dhaabsisne mana irra deemanii hunda keenya gubu siichi. Yaa jara namaa inni inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Biyyillee barnootaan qabne biyyee akka kana waa tokko qaroomina hin qabne illee gara jabummaa akka kana takkaa raawwattee hin beektu bara Afrikaa keessa bakki tokko jijjiira. Maanni jibbiinsi akkanaa maanni sirni akkanaa. Lafarrattis jibbama waaqarrattis jibbama. Ay Oromoo maalan sii godha. Baruma baraan inni dhufee intinaa ta'u maqaa isaatiif sirraa fayyadamuuf sirraa nyaachuu malee takkaa kan si fayyadu argeen beeku. Meegaa mootummaa kanarra Oromoo taatanii warra mootummaa kanaaf harka rukuttantu na gubaana baay'ee. Wallahi billahi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jechi isaan jedhanii immoo yeroo jarri guban argitaniitu miti. Nama maaliitiitu namni lubbuu akka keetii qabu tokko ijaan laalaa ibiddaan hajjaa nama ajjeesanii yoo guban rakkoon qabu bara osoo inni gangalatu ibiddaani bisayyuu ibiddaani osoo fayyaa ajjeesanii rakkoon qabu osoo ajjeesanii gubanii rakkoon qabu fayyaa osoo lubbuu qabu osoo keessaa gangalatu ibidda keessaa ibidda qoraan waan adda addaa fuudhan itti gubanii jiran. Wallahi warri viidiyoo kana argitan hundi isaa keessan yoo ofi jaadanne dhuguma isin nama miti. Sooshaal miidiyaa qofarraa ijaa ooluun Oromummaan hin godhu. Warri biyya keessa jirtan warri biyya alaa jirtan waan barbaadanii wabbootumsaa. Bakka obbo bira dhaabbadhaa yeroon amma falli jiru qawwee qofittiidha bakka. Waa tokko wanti biraan hin barbaachisu. Diinni kee kan keenyatti dhufee osoo nu gubu osoo nu ajjeesu osoo qabeenya keenya saamu nurraa nyaataa nurraa dhugaa diina nutti ta'e harma nu ciniine kana falli isa baasu qawwee qofittiidha. Leelaan agar ምንም የለም አስፈልግም በቃ ወደዚህ ወደዛ ማለት ከዚህ በላ ምንድነው የምትጠብቁት? ምንድነው የምንጠብቀው? osoo gara na jennu gara kanaan osoo gara kanaan jennu gara duubaatiin maanni nakkanaa dee waan ajaa'ibaati kun takkaa waan dhalatee hin beekne hin dhalata jedhames jaarraa 21ffaa keessatti waan takkaa hin dhaga'amne kana qofa jechuun barbaada waan na daawwataniif